Barkan, Gararu, itu nomor berapa? Asal ya Allah. Ya Rabbi, ya Rabbi wa ala wal mahfuz lahat. Ya Rabbal alamin ya jalil istiqamah nasmuk. Amin. Kau doa guna. Oke. Ya Rabbi Allah. Nanti. An doa yo jillengu. Lagi. Bizina setinin gora. Insyaallah. Akas malis laun taat. Yo nanti ayo tetis. Mo to tetis kalau boleh sepetis. Taat. Lebih angka sumam. Insyaallah. Kasubeli. Akas iga khayban shulo tafi hordaf toda. YouTube kafirati. Akkuma agartanitti warra momo taatu kufarran kan olbejir mana momo. Sanirratti gaayade qabna hanga namoonni dhufanii viidiyoo simbannu sirboota sirbuma isinii banneetu sirbaan isin bohaarsa. Akkasi. Maame. Akkasi amma namta kaa dhufee bagana ga'aan dhufte obboleessa kiyyaa koomantii kannadhu yaada qabdu dabarsi. Akkasi isin jaame. Meegaawo. Akkasi Barkalle. Sirba banuufi hanga xiqqishoo namoonni dabalamu sirbumaan bohaarsinaan kaa. Meegaawo. Kaameraan abanamu. Bari mo wanti. Ini saya itu betapa, karena ini sini aja. Stop bala. Mau dibawa ini beda. Stop bala. Ewa. Video biasa dekat sini. Coba dibawa ini. Super. Atau mau dibawa mesin. Jangan. Ada nama Asmar itu nama yang kabar pada bintang. Ada kawan itu tiga kali. Dapat jadi nagal. Kalau kat kali nagal. Abu ini mulai. Komen Cina lama aja kau. Komen Cina sih. Drama ya. Maulud Gursum. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu somat yang kita gelap cek pipi rasa. Khalifa Ahmad Drama. Rep umme. Inggris pasir itu biarkan sudah tidak. Drama rep galak. Boy amai tidak bohi ya male. Ada sirba anu di sini sirbeti nasrati sim kurs. Jadi sih. Sirbas. Khalif Ahmad Drama rep umme. Drama rep linki matan sih aku tak gay. Linki drama rep kan ada percaya drama.
jechuun Ammas ammallee irra deebi'ee irra deebii Facebook. as jalatti. Ayyaa. Komentii irratti namoonni akka argan. Namoonni akka arkanii. Ayyee seeni maa meeqaa linkii jala jala kan. Bilbila kan jiru. Asaan fitoo. Anggasu berkendara afaan kaa'ee. Afaan kaa'eetu. Ani otoo nani jiru namni gad deemuu hin fedhu. Ol deemaa malee. Gadi isinirraa waan qabu warra. Guyyuu osoo nama nagarre ambolola dubbiin qabu bara. Isiniin bohaarsa jee sa'aa 24 faniin haasa'u. Akkamisa hai Gaddeemu malee ol deemu. hai gad deemuu malee ol deemuu dhiistan kana kan nuti itti lulluqannu. Komeedii gisee sinjaa Kami tinggi kelami zabak. Ini kamana? Wah, sekarang jira. Zabak kayaknya tik awaji. Allah laki ni kama mela kayaknya bekanda. Ya Rab. Mungkin tambah kok. Aram tanah isim buarsu, isim basanan sisu. Mazu jira. Kali kok. Lagi kada. Akka dura agarre akka booda waliin eno baleeyyan kiyya jedhan. Sini galami. Me obsaan hadisti ibiddarraa qabu irraa buufadhaa. Dhugaan isin jaaba dargaannan. Ani gisee dakka gisee haati maammatiin jira bara biddeenaa sirrumatti hin buusa. Kiyyammas gisee ciirraa suudhamma taakkamii marqaa itti gara attahiyyaa ta'e malee takka irraa buufne. Sini galami. استغفر الله يبتي سورة مرسونا كانت مال تجراجي تخيتي غافي يستب دورا أمي غافي مامي في كسر ماسس بركلي في بركلي برا خدا سنين جل نفولا نان ما كان يجيبه هي فشل قولي إرجع دو بشر قولي أبا Bang dia orang. Agasi asirratti komeedeessine taphannee bashannanee yaadnu daawwatta. Amma inni itti kophee taara as deemee karaa namni isaa agarra. Tahu fulduk iya pun aja. Ini guru cuma tam. Yaada mana kiraatiitti jira. Mana kerja pada tinggal. Waan biraan qabu garuu jaartii dhaltee barbaree qonnaa tokko nagaaf. Anda kamu rakna mana kerja zanjira rago mana kerazan. Enyu raga pala mame si litori si be jecul lagi. Litori si be. Keram. Mana raga tu? Khiyaaru dadhabe aan duuba jaartii dhaltee fi barbaree beeku.
Isanii naaf bu'a. Jidduun kanam kuttanii keetan ደግሞ silaa bikki jirru ni beeytanii jaa. Magaalaa Harargee bahaa. Guddittii tan taate magaalaa Direedawaa jira. Silaa magaalaan biyyattiin nuti keessa jirudha immoo biyya Itoophiyaa jaaniin tana. Biyyi Itoophiyaatu rakkoo piroobileema neetwoorkii guddaa akka qabdu ni beeytan ni hin beekne walumaan beekna beektaa. Tanaaf jecha jidduun baanee dachaan hordoftoonni keenya nuti fatina. Akkasii linkiin isinii maxxanfamtee jirti seenaa laayik sheer godhaa. Nu jajjabeessaa gaa hojii jirra namni takka dhufee jira. Jalaa qeeballu. Qeeballu. Salaam alaikum. Hadheessu jiru mucaa. Bee jira. Thank you. Ayyee dhufee hojii hanga namoonni dhufu sirbaan isin daafallaa. Seensisaa darbara namaas. Jawab sini kak. Waan nuuf qaba. Nama jawab nama jaga kami dia. कोई ताने सिगनुनी हारुमाना मुझे रोसनी रमना गुरे अतुमानी अदिन तो गुरु गुरुरा अकानी कोई ताने सिगनुनी हारुमाना मुझे रोसनी Pamana kodi atumani Bajinto guru kuto dakani Sinjala dunju Nakomante suma abadu singanu Nakomante suma abadu singanu Wasi malentane Imale mijoine Ya prashashan kala Angara ijabam Wasi malentane Imale mijoine Ya prashashan ya Angara ijabam Beeksa jirtan wal Oromootiya beeksa kutan taalu ila barkalla biji kana danna jala niraftani mogara wal de kanan dhageenya kanan agarre ijaanu no sagaleetiya dhagoo dadda mo bulatiyaas de deebi haysi simbiratti shallati Oromoo Oya kana ni sinjala do so beekani garaami ya kana keessa bakayse garsiisu Tanya ni soalnya pilih. Tanya anis tanah mosan. Kuno badi kin kayan da je in me linkin dufte di ki ram audition do Al-Rahman ya
كيسة دوتين بتاعت kami balangin mana guys sentanii yookaan dubbanne taatee yaada keenya hin dhaggeeffannee yookaan magatii irratti hin taate bilaash dubbachaa ooluun faayidaan qabdu qaba. Ni bargalee. Akkas. Egaa Itti fufnee. reediyoon taane silaa yaada wal jijjiirrachuu fi uummata Oromoo yookaan hordoftoota keenyooti yaada wal jijjiirrannaa jenneeti. Egaa namoonni seentan koomantii kaayadhaa wantoota adda addaa mari'annaa namni takka koomantii kaayee jira. Barkan. Akkasitti namni guddaan diles jaayina garuu beektaa dulloomee jira. Irraa sillaalina. Thank you so much in the secretary sir. Pada waktu kehe. Afaan baaleen keetiin deebisiif. Akkasii drama waan fedhan irratti ni hojjenna. Abshir garuu yaada namaaf kan nudhaatistu bareedaadha. Yaadni ati nuuf kan niitee yaada gaariidha. Abshira kan jiru si YouTube'ni keenyuma kan Oromooti. Maaliif garuu obboleessaaf guzoo oolteetiiti ooluu teettis obboleessa yaammatta. Saniifuu ammoo kanama takkaa giseenii fi si dura agaa. Ni beektanii biisinis laal namni hoggaa hiriyaadha lamaan ta'uu kophaa ifitti fuudhee alaan tokko yoonii fi aruusticha ta'ee haalan gaadhan deeme tokko immoo milisee ta'eeti dura deema. Saniif jecha gaanii sarara milisee qafiraatuu biisii nama hedduuf milisee ta'uu hiriyaas gaanii yaadattan yookaan miisees ni jaaniini hiriyaas ni jaaniini milisees ni jaaniini afaan tokkotti akkasii jirraa galchitu meeshaa kana keessatti nanis takkalaalladhee galadhan jeeti yaa kan isaa wajjin as jiru. Waa'ee suudii qofa osoo hin taane mana hidhaa Haayirii fi akkasuma mana hidhaa Bureedaatii fi Xariiqa Alkarjiitii fi akkasuma ammaas illee naannoolee akka Jiizaan Faasiitti ijoolleen keenya hidhaa
hidhaman hedduutu jira. Diraamaa kana anne tuubi irratti yeroo duraatiif hojjennee turre waa'ee mana hidhaa rakkoo hidhaa Saudi Arabiyaadha. Yaada obboleessi keenya komentii nuu haa irratti hin baana. Ni agartan achirratti balaataa waa'ee Suudii irraa hojjedhuu ja'a. Daboo baasaan xiqqaa YouTube'aa mataa keetii mataa saniifuu ani amma dura kaayyeeffama kiyya keessa akkumaan dhaamee turetti gaa isin quba qabdan jeetii yaadadha yeroo hundaa'u nun deebisu haga if dandeenyu tokkichuma kana nama lamaan qabnee oofu jira. Yaa kana akka jabatti oofu jira. Akka jabatti oofu jira. Asumarra nu daawwadhaa nus hordofaadha. Fuula duraaf inninis gaa intala naaf kannee abbaa soddaa ta'eeti wallee michi na baasu deema. Gaa wanni isiniin jiru Saudi Arabiyaa qofa osoo hin taane waa'ee sila Suudiirraa baacolee 2-3 mataa isiniif tuqeetiin jira. Arraan duratti yoonii fi yaadattan taate fakkeenyaaf jaarsi gizee Saudi Arabiyaa deemu intala as dhiisee intalti duubaa dhiira jenuu turte inninis teknoolojii bilbila zamanaawii jedhaniin iPhone illee ta'uu baatu ati badaa gatti qaatullee Samsung yookaan ugaa 4G faajarinni bilbilli ammaan tana fuula keessa haqan ha'imimmaan irraa gaxaxaawan ganna tuqii kan ta'in kun eega dhufe booda gurbaan sunillee yeroo hara biyyaa galuudhaaf deemutti jaartiin ta'e baqaraanaa dhiira hedduu janaajjanti nama mana keetti deddeebi'a jechuu waan dhagaheef bilbila kana fudhatee Saudi Arabiyaa irraa galee yeroo sanitti galullee duuba gurbaan kuni isii tana mala kamiiniin rifachiise yookaan doorsise waa afaanii baasa jechuudhaan bilbila kana fudhatee yeroo dhufutti gaa zamana kana ifiifuu yeroonis bakka dur hin jirtuuti teknooloojiinis waan guddattee jirtuuf bilbilli kuni waaniin an eegaan sibiraa deemee fi arra iddoo ati godhu jirtu tarii dhiiraa wajjiinis ciiftu dhiiraa wajjiinis daansii taphattu nama mana kana dhufe dhalaa fi dhiira hundatti adda baasa jechuudhaan gaa jaartii itti sodaachisee sana booda gaa qaallittiinis irraa biligaasii walii qaqqabachaa ammumaa wahii maarree qabdii jechaa suutatti shiita isiifaa daddaboolachaatii duuba haram deemte isiniif fakkaata beektaa yaaboo anuuniin himaatii bilbila kanaan yookaan teknoolojii ammaata tanaan saaxil nan baasan jechaanii turte mudannoon tun Saudi Arabiyaati. Gaa yeroo isiin muuxannoo inni isiirra xiqqishoo jawwaala waan jaltana waan harka qabatee jiruu fi mana viidiyoo yookaan imoo tanarra geessee maqaa namootaatii fi suuraa waliin itti ol baasee laal tokko maqaan Jamaal Jaaniin sibira dhufe laal kun laal suuraa isaa gizee ju'uuni dhiisi anuuniin himaa hiyyatte bilbilli nama himu waan jiru gaahii achirratti Jamaalis guyyaa tokko dhufe guyyaa nuunumaan himaa yaaboo nan qaanessin osuma isin jettu inninis dhiisi bara mallee nama biraati hafe yaajee suuraadhaa fi maqaa namaa gizee waliin ola taa'ee boodarra isinis eebar kuno Abdalaadiin tokkos ollaa keenyaa galgala tokko dhufee na bulchijee akkuma buletti halkan keessa mirkaanee xiqqoo asike kana qofaa miti ni hafe barmichiirii barkallee qofaan isii dubbattu hin dhagahini samboo darragaa osoo deemtu maal jettee dhufee inni duuba mucaa warraa baluu tokko sun duuba eegaa ijoolleedha maal waan godha jettee bilbila wahuu himne wahima jechuudhaan gaa iccitii jirtu nama baasisanii jiraachuunis jireenya Saudi Arabiyaa fi Itoophiyaa itti gaa dhalatee jiru. Halla madaa mudannoon ajaa'ibaa ta'e jirtu maal isin fakkaata? Intala takka osoo as biyya keessa wal jaalatanii hedduu jechuun itti boonuu ture itti haashoofuu ture sana booda gaa intaltinis carraa dooniin deeminsaa yookaan amnaan karaa jabuutii lafa dhiituu kana waan argattee fi obboleessa siitiichi jira. Wallahi isinis
Wewe. Udah bosa aku ada. Halo, salam. Abi kam musikan lagi, Pak. Mesa galete. كيف وكذا Akka minage apa yadat? فيا صاحب بقية كم من يرتاح Ni jirami habibi yafuno infurdan neriyo tanamena lali. والله إذا تيجي تبرا كانت تدران سي بيخومي Akasi miti konfurdan ne. فردت تشكله ني داري ديوتنا Akana lala amma gana da dabar kuke ba numa wasu a tuni kuna dufte da mun kai tina dudu bise famo. Ish. وتي سرتين سنجي بس دران ما في فرنسا كو تقولي بيتا Lagi drama. Eh? فرنسا كو مشاكو بو تقولي بيتا Okay. Faraan zakkoo ka magaalaa Qubbo. Anaa beeka. Faraan zakkoo naa beeka. Itti gaafatamaa waajjira shamarranii. ايه Haa ابو diraamaa irraan امين kanaa كنا laalte. خرمين ليدين جرانا Itti kannime. يدو Mees bira لا jira itti kanni. جراما قايد يدو لا Kaarraa نبي mana رنجرو dalagaa. نبي رنجرو غرو خاران تنا بوفتين Diraamaa har'a gallakkifame laalte. Hedduu bareedaadhaa yoo Ilaalle, isin ilaalle, deeggartan yoo hamilee nu gootan paartii hanga kutaa 10 qabeedha. Hanga paartii 10 qaba. Hanga paartii 10 dalaguudhaaf al duree xumurree jirra. Yoo isin hamilee nu gootanii nu cinaa dhaabbattan ni daleena jenneeti abdii qabna yoo isin garuu hamilee nu hayne اجي dalaguu hin dandeenyu hamilee qabeenyi keenya uummata keenya waan ta'eef. تمام ثانية لو حميد اجي Ayyee kaarraan tanaa akkatti bohaartuu fi akkatti gammaddu abdii guddaan qaba. Sallaaltee kutaatti aanus akka gallaqqisnu. Achi jala koomantii kannadhu yaada si dhageeme. Achi diraamicha jalatti koomantii kannadhu. اجي تاتي لايك شير نين قدا سبسكرايب بيز نين قدا وما تك
Caqeellotti wal deeggaruu qabna kanarratti. Ayyee ani geebbu. Anjiyaa nagaa. Ayyee ayyee. Ayyee nageetti. Asimire lamiti asime ebbisere Ordote maldature ishasha bargatan gidir gidir Shasho o ishasha bar abaye gidir gidir Akkasii waa tokko isinitti dhaammachuu fedhee wanni isin dhaammachuu fedhes warreen boruu feetan har'aan tana asirratti Wal afeera. akka obboleessa keenya ammaan tanaa magaalaa yoo dura irratti magaalaa eessaatiin jiraadha jee ammaan tanaa Harramillee jechuunis Harramillee boroo guutuu ollaa Qobboo fi Baroodaa gidduutti argamti gaa. Achirraas hordoftoonni keenya gaaseenanii yaada qabannuuf gumaachaniitti jiranii yoo FM hin ta'in malee ati miidiyaa guddaallee ta'uu baattu OMN xiqqaallee yoo ennes numa dandeenya miidiyaa keenya kanaan warri oduulee garaagaraatii fi akkasuma waan hedduu asirra dhagahuu barbaadan muuziqaalee babbareedaa isin afeeraatiiti isin bohaarsinaa ifiifis waan caati jaan kana afaan kaayachaati asirratti wajjin bashannanaa mirqaanaadhaa dhiichisaa weellisaa nu faana tura har'aan tana nutu dadhabbii teenya osoo laallee yeroo teenya osoo niif hin jenne gaa uummata Oromoo namni gaa kana bicha irratti hundaa'an seenaadhaati waan meeqa goonee isin biraan ga'uu jirra isinis saniif jecha nu jajjabeessaa hamileen keessan nu faana jiraatu isiniin jenna daqiiqa 5.
Lihat jualan. Gua tinggi di dalamnya. Amin. Tuhan kita berdoa. Ayo lah jual juga mainnya. Asli betul aja nih. Nah, kita di sila. Kalau mau orang kata mereka, anda dari sini juga Kalau mau itu, Aduh mani berini.
Ya, juru jadi untuk odon kada rekam. Tolchina. Ah. Aye. Aye. Mamsha. Akara, Jira, Albane Jira. Sini dulu ramai kan, sini ramai. Metu padu akan terjadi setiap iman. Sudah anda mampu. Ajar, David. Namun tidak itu kaya dia betul kaya namun tidak itu kaya dia betul kaya itu pada atau aja tak. Mere chilbut mami. Chilbut. Asgara kita jirenya juru nathate gulguloi tejen. Bukanlah semuncul dari yom Me dunia dia lupa ne. Boleh boleh di sini tidak ada pun orang lain nanti sampai besok ini. Tak perlu besar nu fulana. Ada sih kai. Share bilai ke nurwan rampat nai. Dirama aran tanar yo aran tanar menjejje sino dikinan dabbanne. Udah dulu akan jalina wala manne. Akan ono. Amambu takkan bola manne ku tindiran nage ku dulu. Yo isenung macam, dulu sih singgah macam, memang aja nak. Akan juga Ini nifti hasil ba berkat. Yani uti aran tanah kabannya oni asgu beti aran tanah uti deh. Oh matak tokkicha mali ega hojii seenee jira hojjedhaa hordoftoonni keenya diraamaa dhiisan diraamaa irraa fagaatan yuutuuba banadhaa akkas jaan. Yuutuuba banachuu qofa odoo hin ta'in diraamaa dalaguu qofa odoo hin ta'in daawwattoonni
yookaan warreen tuunni isaanii gurguddaa guddaa yoo sheer hin goone yoo hawaasa biraan hin geenye hawaasni yoo ilaalle maal faayidaa qaba? ምንም ፋይዳ የለም ጀኔ Faayidaa qaba? የለም ይተክቴ Faayidaan qabu jechuudha. Tanaaf jecha mee yaada kanarra dhaabbattee mee waan jira. ሰው ረሰፊረታ ሰው ሮየኔት መለርቲ Ayyee haashawa takkaan kanneen daddabnee uummanni keenya nu faana jiraachuu baatanis nuti immoo isaan faana jirra. Aamata kudhan booda illee ta'u biroo haa ga'u jenneeti hojjannoo akka tolalaa inni. Rabbiin hojii teenya ni argaa nasiba nu haa tolchu hedduu haasni irratti haasawaa. Osuma ta'uu ammoo waan jaanii maaftu Oromoon ni beekta. Ayyee Yoonii fi ol kaayatan ol ol kaa'anii ta'aniitis immoo fudhatanii jiru. sirrii. Fuula keessa dhungatu namaa isa guddaan irra jirus boruu sanii biqilaa yaadarraa bakka hulee qooytu qaawwa onni qootii kottu ajjeerinarraa akka ja'an saniiti qaawwa nama qaayus tokko kan jiru waa irraa itti qabee humni finsiinduu sheerichi godhuudhaan hordoftoota dhiifii qabu san biraan keetis gahee waliin akka guddatu godhuun dirqama warra nu duraati. Ammoo hawaasni warra nu duraasan warra beektan sanii jajjabeessitanii numa kanaa isaan sanii dhaamtanii isaan sanii bisraafsitanii waan isaan hojjetanii afaan alaabitanii hordofamtanii jaallan hordoftoota. Egaa yaadni obboleessi keenya barkallee viijin qabu kana yookaan yaayaa Aadam. Ani Yahyaa maqaa qoosaati Yahyaa hin fadhu ture barkalleedha maqaan kiyyaa dhiifamaa wajjiniin asitti innis saayibummaa keessa waan deemu maqaa ta'u nam tokko dinaayamu barkallee jiin yaaniin baa gaa yookaan akka qubee afaan Oromootti waan irraa isa lamaan kana dhuma maqaa kiyyarra katabeef yoo xiqqaate gaafaan YouTubaanis ta'u peejiidhaanis ta'u tiktokaanis ta'u yoo xiqqaate nama 20-30 ol gaafa hordoftoonni kiyya ta'anii yaada sana keessatti yaada san hin himu abbuma fedheefuu hin himu seetin cidhiisa garuu barkallee haa aadami barkalleen haa aadami achirratti gaa barakadhaadhaa isin hundinuutu inni haa Aadam Ahmadii saniif maqaa dhaloota isaa itti yaamamu kanaa jechuudha. Guyyaan dhaloota fiyyaalleen kalee dabalee silaaranii kabajnaa kottaan isiniin jaa. Saniif gaa yaadni inni an qabu kanuma hawaasni hin faana jiraatee yaada isaanii koomenti irratti bakka taa'an hundaa diraamaa keenya lamanaayis keessaa fi biyya keessaa biyya alaatiinis mana keessaa fi mana alattiis ooruu moggaa fi ooruu keessattis caayaadhaa fi aduu keessattis gaa magaalaa fi baadiyyattu laalla dhiiraa fi dhalaa osoo hin jenne akkasumatti maas dargaggeessaa fi dargaggeetti hawwanii fi manguddoo qofa osoo hin taane ijoolleen isaati. Taashita fakkaattu laalla naannoonis duwidabaa honkannisiitis alifumaa beekee nyaatee ija isii gubbaadhaatis bar baatuma dhalatte fakkaataa beekee halkan goobanaa hafuraa afurii saniifuu haa ijji isaaniitis bare urjuma samii keessaati hidhiin isaaniitis miimumaa beekee laalka sanirraan bar hogguu as deebitee laaltummaas qarab nyaanii kana qofa osoo hin taane gurri dhadhaabbatu kunis waa hojjanii ta dubbatan faatu jira beeka. Akkasitti gaa maqmaaqsa hedduu qabdi dhalaanis gisee faarfamtu jechuun yoomni bara naannoo duudasii kunis yoo xiqqaate beektaan mudhumatti dhaabbata hedduullee hin fagaatu. Egaa waan akkanaatunis gaa hedduu jira sanarraa dubbachuunis gaa yeroo takka soogidda.
Akka qimamaa nyaata irraa jidduu buusti. hambisuun nama bushaa fiddi beektanii warra dhukkubsatullee nati yoo hedduun dadhabin malee kaati firii 5 fi 6 yoo keessa darbaniif waan jibbu beektaa. Akkasi gaa'ee waan hedduu asirratti dubbannu qabna meeqa firaatuu fi siyaasa isaa isin biraan ta'aa hordoftoota keenya dhuunfaana turaa isiniin jenna. Kabajamtoota daawwattoota keenya kan gurraan hin dhageenye ija hin argine yoo jiraattanis isin jaalanna isin kabanya isin ulfeessin baga nagayaan dhuftan warreen dhuftan yaada kee nuu laadhaa diraamaa arra gallakkifame keessatti wantoota laatan waan fooyyoo qabu ka fuula duraa irratti yaada nuu isin jaalanna laayikiin akka nama harreen dhiitutti irraa ala nu baasaa ammas dinneetuma deebuu jirra koottaa seenaa waliin taanee waan jiru waliin haa qooddamu isin jenna hedduu isin jaalanna qadiir
callisanii ilaaluu yakka. Callisanii ilaaluu yakka. Callisanii mala ilaalaa deebiin beektaa. Laayik illee hin godhan. Ajaa'iba. Muti waadabaan fuula namaa. Waadabaan harkiise. Wala besi, wakataan fuula namaa. Callistan. Barkan. Familleen nama nulaalu damne jaatti maqaan guasa. Iya. Silbata ko jangan nanti disebutkan. Silbata ko jangan balik. Nam takazzalan baina adati silbata ko jangan ada gefanne wali sarati. Khalas. Namni dubara bi da gefada. Jirenya fuula durati faayye fati ani kunni
Hayya amma yaada kiyyattiin isin seena. Warra as jirus tahee jechuudha. Saayiban kiyya warra barcaa waddii boonus tahee isin warra qilleensa kana gubbannu daawwatu jettaniifis akka xiinxala sammuu xiyyaatti waan na keessa dhufe tokkoon isiniin. Yaada keessan garuu yoo dafii nafaana jiraattan warri asiitis waan dhugaa ta'u irratti dhugaa waan soba ta'u irratti soba wal sodaachuu fi kabajaan kijibaa kaniif keessan jira dhugaa murtoota irratti hundooynee waan takkaa saniifiin ani dubbachuu deemu. Saniin isin eebbifamu. Waan hin mataa kiyya irratti argee jechuudha. Ilmi namaa kuni ilmummaan namaa addunyaa kanarra jiraatu fedhee sheekaas ta'a, fedhee qeensotaas ta'a, fedheeti barataas ta'a, fedheeti maraataa gurraanis faaruu isaan dhageeffannee kanii fi gurruma isaatiin ammaa arraba isaatis hin dhageeffanne namni deemee bakka ga'u jechuudha. Ilmi namaa kun hundinuu kaayyeeffama qabaa yookaan inni expaartu inni teessee waan lubbuun ta'e jirtuun amma dura dubbataa ture. Ammoo kaayyoo dhagisee siin jaalladha. Kaayyoo mul'ata keetii yoo naaf hin jettan ani barumsa ammayyaa osoo niif hin ta'in xiinxala lubbuu ta'e tana yoo niif hojii ta'e laata jechuudha. Fakkeenyaatiif namni rabbi yoo kadhatte nama kadhatte maaltu tiitu ilma namaa kana onni isaa kana doon baarratti sammuudha gizeeniif hin siinju waa shakku wataadha quraana keessa gizeeniif osoo niif hin taane waa'ee nama balleessu gizuma
Mee akkasii lubbuun ilma namaa tuni gizeenii fi waan akka shakkitee bakka arraan tan akkas ta'uun dhabu yeroo yattutti maal lubbuu ta'e tana keessaatti waan inni dhufa ja'amu san duutii yoo si dhufte murtii haaligaati. Miti. Hamtuun takka khasitu yoo taate qaddara rabbiiti. Hamtuun takka osoo wanni ati hin eegganne jechuudha guyyaa keessaa wanni si ta'u yoo nifsi dhuftee shakkii lubbuu teetii saniin osoo dhufuun taanetti waan rabbiin si qaddare. Miti. An lubbuun xiyyaanuma beektee barjattee gizee lubbuu ta'e tana dhugoomsitee ganaa maal si gooti lubbuun ta'e tun bakka shakkite sanirraa fagaachaa akkaataa dhuftu si ajajji jechuudha. Maaliif waan agartee beektu? Gizee akkasiisan maal hin dhugoomsineeti qaddara rabbii sana. Inni shakkii irratti wanni inni ana garee yoonif rabbi dhugoomse fakkeenyaatiif amma ati nama fakkeenyaaf amma taajireen nama yuutuuba kana takkaa'u karaa guddina teknoolojii zamanaawii kana hordofu jiru tokko yeroo hordofitti ilma inni waan kana bakkaaniin ga'emoo eenyu rabbii ati maal godhuu qabda tattaaffii godhuu qabda jechuudha lubbuu teetirra wanni ati himuu qabda. Arraan tana keessa akka feetes jiraadhu tuffatamaa ta'e xuraawaa ta'e cittaawaa ta'e dhukkaawaa ta'e akka feetes jiraadhu. Boruuf ati garuu yoon abdii rabbii san qofaan kaniif deemtu taate gaafa tokko fanjii bilisummaa yookaan maal jedhanii bombii gartee tokkummaadha. Dhooftee kaayyoon keessuun galman magaa. Kaayyummaan ati yeroo jalqabaatiif kaayattu suni tanaan akkana dhufeetiin booda akkas tahaa jettee sammuu ta'e tana keessatti hin qabin. Yeroo san booda akkasiin godhattee hin murteessin duruma jechuudha. Maaliif jecha yoo waan murteessitu san dhabdee waan murattu san yoo ni dhabdee haadha lubbuun ta'e tuni ni maraatti jechuudha. Doonummaa lubbuu barsiisuu giseen waan kannanne qofa osoo hin taane maali? Nama lubbuu isaa kanatti amanee jechuudha. Gaafa lubbuun isaatu waa shakkitu lubbuun tiyyatu waan kana shakkitee jirti bakka lubbuun tiyyatu dhugaa dhabaanti. Ji'ee yooniif amane lubbuu isaa kana lubbuun tun akka badii namaa jechuun ni beektanis yaani namni fedhii fi jala fedhii lubbuu isaa jala qofa yoo deeme ta duraati. Amma nuti yerooniif silaa hulkinii hojjennee dargaggummaa qabnu tana yooniif fedha lubbuu teenyaa jala deemu jechuun waan rabbiin jibbu dalaguu qofa osoo hin taane faayidaa ta'e irraanfachuu irraan si geessa. Siif galaami faayidaa ta'e irraanfachuu giseenif siin jedhu jimaa fudhannee sijaaraa fudhannee abarra barbaadannee bakka qatiimmoo bunaas dhaabbannee guyyaa gizeeniif gatteenyee qamaatii tana qamoo eegallee nuti hummaata ta'a deemna jechuudha. Lubbuun teenya boruus akka halee barte san dhaba waan hin dandeenyeef bakka mirqaanaa sanitti siin fiiti. Kanaaf jecha lubbuun teetun amma maal barte mirqaana isii saniif jecha faayidaa ta'eessi irraa fakkiisan. Lubbuun asitti namaa iyyuu ni beekan. Eber lubbuun tuni yeroo guddaa beekadhu akkuma duniyaa irratti jennanii waan lubbuun namaan feeneeni ijaaramee waan lubbuun namaa feetu jechuun suni azaaba siin jechuun azaabni akhiratti rabbiin nama naqeen nama gubajaan san Allahu alam dalagaa nama cufaatu qaddaan baasu rabbii haaliq garuu azaabni dura namni ilmi namaa seenni beekta namni kaayyoo ifii dagatee kaayyoo lubbuu ifii jala fedha lubbuu ifii jala fiigu bakki inni dura dhaqu eessa asirratti azaabni inni dura seenu azaaba miskinummaati jeetiin beekan akka kiyyatti tabarumsa si morsiiftu hiriyaa teetii gassi gootu ta osoo ati guddina hawwituu furdina hawwituu gizee mirqaante qofa hawwii si darbitee fooqii si jaarsisiftee foggoo Allahu akbar subii jedhanii ati jalaa rafte ganama jiisitu tami lubbuu tana jechuudha. Gizee qamaatee ol kaate waan akkanaa goota waan akkanaa goota waan akkanaa goota si dura tarriftee akkasii kanaafu ilmi namaa na fakkaata akka kiyyatti lubbuu tana ammartu amrii lubbuu teetii tana jala ati deemuu qabdu lubbuun tee amrii kee jala deemuu qabdu malee. Kammasita
ati jechuun nama godhee wanni rabbii si uumeef maali haraamaa fi halaala adda baafachuu sanirra san hundarraa immoo mirga keetii fi dirqama kee Oomatuun yoo ana ma godhe amma fakkeenyaaf isinii wajjin taa'ee qabamu jira haajaa takkaa fi dawwalanii na yaaman bilbilaan isarraa mana yeroo maatii jechuudha. Wanni sun ammoo qaba qamaatii waan na oowwitee jirtuuf. Qamoo jirra malee beekamu atiif waa hojjetu jiru maamneef waa hojjetu jiru anaaf waa hojjetu jiru qamooma jiru. Qamaatiin nu oowwite fiif taane waan ta'eef jecha ani qamaatii ta'e oowwitu kana keessaa hin dhufu jeeti ummaatii jalaas dida abbaa kiyya jalaas dida. Maali wanni isaan itti naaman kun waan anaaf bu'aa qabaati yoo ni finarra qaalii isaanii godhee owwaadhe burwaaniin barcaan isin kana keessatti hin deebi'u naaf kannanii beeku. Yoo qaalii isaanii godhee gaadii qaba isaanii sarraa wadde boru barcaan isin kana keessatti hin deebi'u naaf godhan ture. Garuu yoo ni finarra waan isin kana bira akka inni nafu taate galgala gizeeniif hin ka'u natti ka'anii yoo mana sanirraa naariyanoo isaan dhaqan hiriyootuma kiyya kanii wajjin oole kana biratti hin deebi'a jechuudha. Akka kiyyatti qaalii warra keessan hin dinne yeroo yaamamtan sanitti yookaan hayyama warraatiin baatanii yookaan ammoo isaan kan hayyama kadhatanii jirtan. Waan ta'eef jecha maal isaa harkatanii maatii keessan irraa fudhatanii jechuudha. Yaa'ni egaa jechuun oguun fakkeenya fudhatan. Ana ammoo maatii keessaniin Leisa gizee isaan ajaa'ib naaman san qamaatii isinii wajjin haadholta kana ajaan dhaqee hawwi. Isinuu warra keessantu isiniin kanne waan ifi bitattanii malee waan naaf bitanii ni qabdani. Hin qabu. Ana guusanee maaliin ta'a? Warri keenya kunis akkana na godhee shaawaa waan jimaan fudhadhee keessa kaa'ullee hin dhabeeshi. Jeetiin if jibba. Boodarra aboo wallahi yoo nan takkaa'u mana keenya sanittuu galee yoo takkaa'u qabeenya kophattee horadhee ammaarreen taane gizeen qabu jechuudha har'a raabsii teessan nyaataatiin barataneef keessa gilmida. Warra kiyyarraa kophaa jaaladha takkaa barumsi isaan gartee ittiin kanaa'u hin qara'u. Itti maarree ta'uu qabu akkana ni karoorfadhaa jechuudha. Akka kiyyatti of homattuudha namni akkasiisan na fakkaatti. Maaliif jennaan waan galgala abbaa eeggatu yoo beekatan guyyaan beekatu jaa. Beeki dhuufuu kutte hudduu guutuun dhiirummaa daati. Waraabessa kutte saree faana dutti jaa. Eega dhiirti waan balleessitee kutte ati kaduraan akka lukicha gizeeri isaanitti dhufe agartee meeqa? Kaniif haati ilmoodhaa ilmoo irratti ce'uu jirtu lukichi karaa fiiganii beekanii? Karaa godaa yookaan utusiidhaa fiigee achi booda gizee ilmaan isaan fuudhee kutte ilmoo baan qabneen guddisa ogaa isin jettee deebite usuna dagee fuudhee jaanii. Risaan maaliif jaanii? Lukichaatu lukutti miidha. Lukichuma sanuu taatee dhuftee ati ammaan jala risaan naan jetta. Risaan gisee ilmoo lukkuu fuudhu haati ilmoo sanii osoo irra duutuuti haadha san jalaa fuudhee bararaan. Eega inni barareen booda bara haati rumadduu jirti silaa akka daddeebisu dhorkuma jirti. Badagaraa waa dhalee saree garuu badagaa dhiirummaa dhabe risaan ilmoo san fuudhee bararee. Garuu lukicha hogguu sanii ijji dhufte bubbeen dhufte ijjatafii qabata waan ta'eef jecha bubbeen gisee ijjatafii qabata jennee fiigee goda seenee bara. Sambooda achi as deebi'eeti eega hoggaa lukittiin ka'a. Bara akka galgala na wajjin bullee deemteen saagaa wallee gaafa waan tuti batasan ta'uu dhabu. Oggoo isin jettee jaa jechi as ba'ee. Maal jechuudha jaan afaan Ingiliffaati beektee lukkuun ka fayyadamtu anaa akka hiikaa beekaa. Afaan namatti giseen isinii yoo ilmoo abbaan qabneen guddisa jechuudha talukkittiidha. Talukkichaa barna dagee fuudhee jechuudha. Maal jechuudha? Rirrigaa madaa hin fayyifti jechuudha. Isinii galee. Saniif jecha saahibaas giseenii fi taanu saahibanis taanee giseenii hojjete. Bakka nu fayyadu ooluu qabna malee akka kiyyatti. Bakka nu fayyadu. Bakka nu fayyadu ooluu hin qabu. Maaliif booda keessa if qomattuu taataati. Takka asirra si dabalu. Dabali. Maaltu jira beekaa? Namni irra guddaan keenya maaltu jira? Osuma karaa deemnu karoora keenyaan odoo deemnu jirru
namni karaa deemu takka kottu har'a barcaansii bitaa jee qabee siin deeme karoora keessan dagattee eessa deemta? Bakka barcaa. Bakka barcaasan deemta. Seenif karoora magaalaa laala. Karoora keetiin ala jechuudha. Karoora keetii. Karoora keetiin ala yoo baate jireenyummaan keessanuu fashalaa'e. Jireenya keetii ala jiraachuu. Jireenya keetii ala. Karoora keetii ala waa takka illee godhuun qabdu. Hayyee. Inni adda hojii karoora. Gizee karoorfattu guddoo karoorfatta. Ati sababa gaggeessaa rabbii bikkaan ga'e akkuma jennetti maaltu jira beektaa? Ati hojjechuu qabda waan sana. Tana dhabu nama jiraachuu qaba. Si galee oopshiniin jiraachuu qaba addunyaa kana gubbaa. Addunyaan tun filannoon wanna taatee jirti. Addunyaan tun miti irruudha. Dhiira uumee dhalaa akka uumee guyyaa akka uumeetti wanni hundinuu wal fayyada beektaa. Beekaa uumee wallaalaa uume. Akkas ilaala addunyaan tun. Waan tokko kan akkasii tanaaf jecha karooraan ala bahuun if miitii kajoorreetti ammas lamatti luuyina kamaa ni beektaa? Miskiinummaa. Maalirraa yoo akka fakkeenyaaf waan takka akkana naan jee arra akkana naa taati. Si qaqqaba malee si wannan godhu. Baraaf orgoggoo gajjaan akkuma jaansan garuu bikka itti gajjoo qabdu bikka itti gajjoo hin qabne beekuu qabdi. Abshir. Si galee? Hayyee. Waan takka abbaa fedhe haa ta'u ati jalqabee ifitti amantummaa qabaachuu qabda. Miskiinaas yoo taate ifitti amantummaa waan jaamusan qabaachuu qabda. Ifitti amantummaa waan kana giseen si godhate waan kana naaf godhuu qabda. Sii ta'a. Ni fudhatta. Si hanqata. Agriimantii waliigaltee tajaajilan. Yookaan nama jidduu jiraachuu waliigalteen jiraachuu qabda addunyaa kanarratti. Akkanuma borraayitee booda akkam too deemtu. Bakki dhayitiin jirtu. Bakki dhayitiin jirtu. Booddeen ta'e salphina. Booddeen ta'e salphina. Adanya tak ramai itu bulan. Ayyemee yaada keetti kofi. Akkam jirtu nagaa hordoftoota jaanala kabiraatu. Laki YouTube jira. Ayye. Amma gaa akkuma Sana asoo jira. bakka leebii Galaksii badiraatti. Ayo Allah. Abshir mee yaada keetti kofi dhaggeeffachaadhaan nutis. Apa?
Tafadhali. Dah jadi mana sih? Waan karaa daamnirraa waa isiniifitu barbaade dhugaa keetti bakka ati ilmi namaa jechuun wanni tokko waan dalagu hundarraa ilmi namaa kun hawwii fedha. Hawwii namoonni hedduun ittiin guddisanii naan jechuun jiran akka kabiraa hedduu ganda gorsaanii nan fareessin jechuun jiranii. Beete haa ta'uuti bakki kun ooluu qabu eessa? Irra gaffate. Dandeettiin jira. Bakka jaalatu. Bakka fedhu ooluu qabu ilmi namaa. Bakka feetu sani ooluudhaaf ammoo osoo feenii lubbuu keetii qofa sin dirqin dantaan yookiin san lubbuun tee jaalatu lubbuun tee jibbitus ooluu qabda. Maaliif jechuun duratti rabbi galmaan yoo ati hojjechuun kee sababa taatee maali nama tokko jira kana irratti ijoollee teenya ani waan lafan jire lafumaa ka'ee isinitti noodi yooni gurra itti qabaatanii bakka itti fuutan qabaatan jechuudha. Deddeebii keessa hanga mura jaanii haasoyni illee haa dubbii fida akkuma jansanitti dubbii naaf. Nama takkaatiitu wadaaje galchee lafa harargee kana keessatti gaanuti. Qabnuun amantaa Islaamaa keessattuu uummanni keenya qama eetiitii abbaa irraa baamiti akka intaltifaa mooyyee wadaajaa dhooytee yaa zal jalaali gingiliin ta'u baddee gaaratti ilaali suutii dhaqee heerumu maali jettu sanfatti gaa sanfatti jimaas raabsii hogguu as baasee haqaaraa adda kanii qamaatii raabsiin walirra hiree maal godhan du'aa'ii waliif godhan du'aa'ii kadhatee maalitti bineensaatiitu midhaan kiyya guddaa na jala nyaatee hedduu na jala nyaatee midhaan kiyya fixe waan ta'eef mee bineensa san rabbi si duratti haa qabu naan ja'aadhaa jeeti egaa uummanni du'aa'ii godhanii fi abboo duratti haa qabu irra si haa dhaabu geessanii jaaniin du'aa'ii godhanii. Yeroo san booda gurbaan kuni akkuma wadaaja manatti dhiisee isaanii qama biraa deemee ooyiruu isaa keessatti markatee bineensa isaa keessa nyaatee kuufee gara deemus wallaalee cisuree dhaabbate. Gizee sanii wanni inni deemuun masraaca yookaan eeboo darbannaa dhagaa keessattuu lafa shawaa fi olii tana keessatti hedduu beekamti arabeetulleedha. Eeboo san fudhatee gizeen dhaqee ni waraana bineensacharra qabee bineensi gaawaan rabbi shakkaan beekadhu gannaggada jaan gaffaa zalaalam rabbi isin hin godhineeti wadaanni du'aa'iidhaan waan bineensa dura qabee cancaleef jecha bineensi dura dhaabbatee jira garaa isirra kaayeeti wadaajootti tuqijee jaan gisee inni wadaajootti dhee bineensa jiraata ol jeeti fiigee kan daamachuu barbaada dubbii guddoora isinillee namoota heddumeessuu diddan turee wanni kun nama bira haa ga'u jechuu barbaada. Baraa guggee yerooniif siin ja'an laal miila dhiqxee kophee namaaf suduuchitee harka namaaf buuftee fi xurii keessummaa sirra fiftee farafteen baana dhiiftee haala qabbana bulteen baana kaayyoo ta'e dagattee taambaa jala fiideen baana afaan kee dhiiftee afaan ormaa guddifteen baana. Akkasumatti keessummaa dhuftee keessummaa amaniin qabaaftee dhalaan dhala haadha manaatti wajjin keessa teessee mucaan kiyya duuba kanaan nama fakkaatu suni wallahi isin jaa ifii daddabanii rabbiin sakkaban jaan isiniif galaan ifii daddabanii rabbiin sakkabanii dura sadaqaa gizeenii fi waajiba godhu eenyu irratti dura dirqama
Nama godhee dursa wanni ati qabdu lubbuu teetiif oolu. Jaartii yoo qabaatte isiidhaaf, ilmaan yoo qabaatte isiidhaaf ta'uu qaba mana kana keessa ta'u. Lama deessa dabartee sadaqaan sun rahima obboleessa abooti aadaa obboleettii karaa deema jechuu dura. San bira dabree sadaqa olla. Ollummaa bira kuteetii gaa. Kanaan isiniin ja'a. Saniifuu haadhaadha. Afaan keessa guddisuu irratti xiyyeeffadhaadha. Yeroo teessanillee, yeroo deemtanillee, yeroo hundaa waan qabu gamma qabiilaatuu bittiin isin dabarsa nagatti. Silaa namni hin jiru beektaa? Haasawaa dilaa jira. Namaatu hin jirre. Maal goota gaa? Yaanda nuti qabnu dila ta'us sadeen kunuu koomantii illee kana tan calma jaaniin na laalaniin isaa jiraate. Koomantii dubbadhaa yoo isin dubbattan nuti dubbanna yoo isin hin dubbanne garuu nutis dubbannee faayidaan qabu beektaa? Tanaan sin jaa amma ati reefu isin dubbanne beektaa mee maqaa keetiis waa hunda hojii wal bariitee hordoftoota kana hojii waan jettu sodaa jechuun qabdu waa hundaa maamii kunillee mul'achuu qaba. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya maqaan kiyyaas Emiliinaan jedhama. Wanni har'a dhufnee as jirruufis dhaamsa takka takkaa fi akkaataa itti wal jajjabeessinu akkasuma chaanala kanas bira dhaabbattanii laayikii fi sheeris godhaa. Gruupii qabdan hunda keessatti sheer godhaa. Nama haaraas fidaa. Wal bira dhaabbachuu qabeenyu walii kan qabeenyi. Saniifuu chaanala kana keessanii guddifadhaa. Dhaamsa kiyya kanuma galatooma. Barkalli. Akkasii kanarratti wanni inni isiniyyuu duraan nama haasofne kanarratti diraamaa mata dureen isaa Mana muummoo jiru. of qomattuun naman taatu juusi takka taataa yoo rabbi fedhe yookaan waan ol jala deema yoo jettanis wanni biraa haa dhufu hin jiru. Saniin booda ammootu yaaduma amma kaafne kanarratti ilaalu. Yookaan doleeni yaanu ammoo if qomattuun naman taatu hajuu jechuu mata dureen isaa of qomattuun naman taatu. Laal dhiisi anaatiitu amala kiyyaa gaarii miti. Dhiisi anaatiitu rabbi biraa qooda hin qabne. Dhiisi inshallah kanatti asinee fidaa jirra yoo isin gaa nu duuba jiraattan akkasitti isiniif yoo isin hin jiraanne immoo ifuma keessatti hambifnaan gisee takka takka. Dhageetti if qomattuun naman taatu akkasii ifii daddabanii rabbiin sakkabanii ja'an eegaa nuti gama keenyaan hojjenne isin garsiisne keessa laallachuun Taabbaati. Tanaaf jecha namni yoo hin jiraanne hordoftoonni yoo hin jiraanne bilaashuma wanni jiruudha. Tanaaf jecha inshaallah keessaan nu dubbisaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nageetti. Akkana. Nageetti. Waa keessi